السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كم جرتو أمتكو قشتي كم نجمة ستي نياتا قبي ستجرا سبسكرايب اللي لايك اللي قد عايزين جد إجرا أستي كاني تيما كاني موتوروزي مصرينا روز مصري يعني إني يعني حجته دو يعني كوني مكان سا كشري جرامه فانا ربات كشري جرامه هنو داكو كوني بقول الرا حجتامي شنكرتي رتي نقاجي جودا nyaata kana hojjechuuf shunkurtii kanatu dura xabbafamee akaayama jechuudha. Egaa hanga xumura isaa faana turtanii kusharii akkamitti hojjetnaa akkamii hojjannaa laaltanii so'aadaatu billee akkuma seetanii subscribe share gootanii fi jajjabeessitanii viidiyoo jalqabaati. Bismillah jedhee viidiyoo kanaan jammare. Viidiyoon kunii qulqullinnas qabaatu dhabuu mala na uffalchaa dhiifama isiniin jedhaa warra yuutuubiitilleen ofii kiyyaan fi maraa jira jechuudha. Viidiyoo kana harka tokkoon hin hojjedha, harka tokkoon viidiyoo marachaa jira. Egaa akka cabanitti okkolaan jette Oromooni kanallee narra laaltanii ani mootuu wanuma ofii kiyyaa hojjetaa jiruun viidiyoo qabadhee isiniif fidee jira. Viidiyoon kiyya akka isinitti tolu abdiin qaba. Hojiin kamiyyuu hojjechuun gaariidha, bareedaadha jedhee waan itti amanuuf waan jaaladhuuf viidiyoo isinii waraabe. Egaa bifa kanaan dura ruuzii xiqqoo isiitii fi paastaa qaqal'oo xixiqqoo tana isii tana ni akoofna. Sugoon kiyyaallee nama qimamiiti seenaa jira. Nama tana fakkaatti. Achitti immoo kuni wanti kaan irraa isa adda godhu ruuzii kaan irraa adda isa godhu ruuz masriin kuni aynaan isaa adda hojiin isaallee adda jedhu jechuudha. Osoma ruuzii ta'uu ruuzii misaa hojjennu san osoo hin ta'in kun kophatti bifa kanaan hojjetama jechuudha. Irra deebi'ee na uffalchaa viidiyoon kiyya qulqullina qabaachuun dhabuu mala asirratti kun immoo akkuma argaa jirtanii dura ruuzii fi zibdaa jechuun zayitiillee ni taha dhadhaallee yoo argame ta'u nama bifa kanaan ruuzii kan hambifadhe guutuu itti naqeen jira. Danfaa jira jechuudha. Asitti immoo paastaan bilcheessaa jira. Paastaa noormaalii paastaa makaroonii isaan bilcheessaa jira jechuudha. Booddee irratti waan an godhu hunda isaa akkaataa tartiiba isaa itti ani qopheessuun hin agartanii yoo hordoftanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa yeroo jalqabaati wanti kamiyyuu ni ulfaata. Viidiyoo kana yeroo maruu xiqqoonatti ulfaate yaa hojjedha jedhee hojiidha jedhee ergaa murteessee kunoo wanumaan hin danda'amne hin jiru. Bifa kanaan qopheessaa jira jechuudha. Misiraa fi paastaallee namichaasanii jiru. Amma immoo kun ruuzii kiyya karaa isaanii achi galabbadhuufiin deema isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa obboleeyyan kiyyaa akkuma seentanii immoo laayik illee godhaa. Chaayinaaliin kun akka guddatu godha. Chaayinaalii yoo keessanii faayidaan qaba. Sirriitti hojii babbareedu irratti hojjechuuf yaadeen banadhee asuma taa'een banadhee egaa na fayyada. Boodatti nama kootillee saba kootillee ni fayyada jedhee waan itti yaade waan itti amaneen hojjechaa jira.
egaa hundi keessan waan itti amantan waan itti yaaddan hojjadha. Hojiin kamiyyuu qaanii hin qabu. Hojjadha isiniin jedha. Rabbi isinii haa laaffisu. Bakka isin jirtan hundatti nageenyi isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Egaa misira gubbarratti naqaa jira jechuudha. Misira kiyya kophaa bilcheessee jira jechuudha. Misira kana akka shummuutti ammallee asittis paastaa waan hundumaanuu akkasitti bilcheessee gubbarra barbaadate jechuudha. Egaa nuti paastaa akka biraatti beekna. Isaan immoo akkanatti nyaatanii. Amma mootu shunkurtii xabbateen ture ka reefu tana shunkurtii xabbate san irra bubuusa jechuudha. Gubbarranii urgaa xaa'amni isaanii mi'aawaa waaw jettaa maashaallah. Kunillee sugoo kana wayitee ruuza kana naqatan irratti naqatanii nyaatu jechuudha. Namni qopheessuu isaa isin agarsiisa.